badhaadhummaa hin argatta. Maalirratti qabeenya kee kana gurgurii warra deegaadhaaf kenni maal argattaati immoo waaqarrattitu maal badhaadhummaa argatta jireenya caalu waaqarraa argatta jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Hin qabaatta erga kana gootee booddee kottuu na duukaa bu'ii. Ameen gooftaa. Mata dureen isinii kenne immoo waan hundumaa dhiisanii gooftaa duukaa bu'uun jedhe. Maal godhi jedhe kana hundumaa godhi kottuu na duukaa bu'ii gaa maal qabaatta jireenya qabaatta. Kottuu na duukaa bu'ii jireenya qabaatta. Sababiin isaa inni guddaan dargaggeessichi garuu qabeenya guddaa waan qaba tureef jedha dubbii kana yemmuu dhagee gaddee achi. Waan qabuuf gaafa dubbii kana dhagee gaddee achi adeeme hin adeeme. Sababiin isaa maa inni gaddee achi adeeme gooftaa Yesuus Kiristoos nuuni qulqullummaa keenyaan akka nu isa duukaa bu'u nu barbaada. Eenyummaa ofii keenyaa dhiifne akka nu isa duukaa bu'u nu barbaada. Hamma gooftaa Yesuus duukaa jirrutti qabata biraa nu barbaachisu nuun. Waan biyya lafaa duukaa dharra'u nu barbaachisu yookaan irratti of gannee jiraachuu nu barbaachisu. Jireenya caalu gooftaa Yesuus hin qabanneerra waan ta'eef addunyaa kanarraa wanti hin dabarre jiru. Bareedinni hin darba, sooromni hin darba, hiyyumni hin darba. Wanti hin dabarre addunyaa kanarraa hin jiru. Garuu isa hin dabarre tokko qabna nuyi. Isa kana immoo isa hin dabarre warri qabnu kun immoo maal gochuu qabna? Hunduma isaa dhiifne duukaa bu'uu qabna. Gaafa akkas jedhu hojii dhiiftanii hin jenne. Hojii dhiiftanii jechuu koo utuu hin taane hojjetachuu dhiiftanii utuu hin taane iji keessan gara qabeenya keessanii ilaaluu hin qabu. Yaadni keessan gara qabeenya keessanii ta'uu hin qabu. Yaadni keessan gara dhabuu keessanii argachuu dhabuu keessanii duukaa ta'uu hin qabu. Waan dhufee darbuudha waan ta'eef. Jireenyi dachee kanarraa fixeensa ganamaa akka ta'etti dubbata gooftaa Yesuus Kiristoos. Waan darbuudha. Daraaraa mukaatti fakkeessa waan harca'ee badu. Garuu aniif isin isa hin banne, isa hin moofomne, isa hattuun hin hanne jireenya bara baraaf kaadhimamoo taane jirra. Kanaaf erga gooftaa duukaa bu'uu feene, erga gooftaa duukaa bu'uu barbaanne waan hundumaa dhiisuu nu gaafata. Hamma hin dhiifnetti gooftaa duukaa bu'uun hin danda'amu. Dhiisuu nu gaafata. Namichi kun garuu qabeenya kana dhiisuu hin dadhabe gooftaa duukaa bu'uu barbaadeera garuu qabeenya dhiisuu dadhabe. Har'a sagalee tokkoon isin irratti dubbadha. Waan dhiifamuuf malaa dhiisii bukkee darbi gooftaa duukaa bu'u. Waan dhiifamuuf mala sagaleen kun warri sitti dhaga'amaa jiru ameen jedha. Waan dhiifamuuf mala waan jireenya kee boriitti gufuu ta'u dhiisii bukkee darbi. Waan gooftaa Yesuusitti adda si baasu dhiisii bukkee darbi. Gooftaa wanti sii caale hin jiru. Ana karaan ana dhugaan jedhe waan ta'eef. Ana karaan ana dhugaan. Ana mukichi dhugaan jedhe anatti qabatee kan jiraatutu jedhe waan ta'eef ija gaarii godhachuu danda'a waan jedheef. Anatti qabamee kan jiraatutu ija gaarii godhachuu danda'a. Sababii kanaaf nuyi jireenya keenya maal gochuu qabna ree? Waan amma keessa jirru haalota amma keessa jirru wal qabsiisuu hin qabnu. Gooftaa Yesuus duukaa bu'uun haalan barbaachisu. Dhaggeeffadhaa. Qabaachuun keenya dhabuun keenya gooftaarraa nu eebisu. Dhaggeeffadhaa. Waan dhufee darbuun gooftaa Yesuusin madaaluun qabu. Gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos beenya kee kana gurguriitu ana duukaa bu'i warra deeqaadhaaf na duukaa bu'i badhaadhummaa caalu argata gaafa inni ittiin jedheenu. Kana malee immoo maaliif atta jireenya waaqarraa qabaata kottuuti kana hundumaa godhi na duukaa bu'i gaafa jedheenu. Dargaggeessi kun garuu hin gaddeedha lafa laalee achumaa deemee. Ergasii Yesuus bartoota isaatiin akkas jedhe ani dhuguman isinitti himaa jedhe namni sooressi mootummaa waaqaatti galuun rakkisaa jedhe hin galu hin jenne gooftaa Yesuus Kiristoos hin galu hin jenne baay'ee rakkisaa jedhe mootummaa waaqayyoo kan sooressaaf kan hiyyeessaa miti achi dhaggeeffadhaa kan qulqullootaati. Sooressi mootummaa waaqayyootti hin galu hin jenne rakkisaa jedhe malee hin galuuf rakkisaadhaan tokko mini achi dhaggeeffadhaa. Hingalu waan jedhamu hingalu hin jenne maaltu rakkisaadha baay'ee ulfaataadha dhiisuu hin danda'aadha malee bukkee darbuu hin danda'aadha malee ameen gooftaa. Bukkee darbuu hin danda'a dhiisuu hin danda'a qabeenya isaa kan qabeenya isaarra dabarsee anaan ilaaluu hin danda'a yoo akkas ta'e hin galu.
malee mootummaa waaqayyootti sooressin galu iyyeessin galaa miti. Mootummaa waaqayyoo mootummaa haalaan ilaalamu tun taane mootummaa qulqullummaadhaan ilaalamuudha. Sagaleen kun kan isinii galaa jiru ameen jedhaa fudhadhaa ammallee. Maanni mootummaan waaqayyoodhaa kan haala irratti hundaa'e miti kan qulqullummaa irratti hundaa'e. Mootummaa waaqayyoo dhiigaan kan nuu bitamedha, birriin kan bitame miti. Achi dhaggeeffadha. Mootummaa waaqayyoo akkasittiin saayuu dhiigaan nuu bitame waan ta'eef qabeenyaan miti. Sammuu keenya qulqulleeffachuu qabna. Hin galu sooretti mootummaa waaqayyootti jechuutu hin taane baay'ee rakkisaadha. Lammaffaan immoo amma isinitti ni maayidha. Sooressi tokko mootummaa waaqayyootti galuu irra gaalli qaawwal immoo keessa ba'uutu salphata jedha. Maaliifi baay'ee marakkisaadha. Waa'ee namicha kamiif amma kana haasaa yoo jetta waa'ee dargaggeessa sooressa kanaatiif haasaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Naatorraa baashi'a. Ameen gooftaa si haa galatu. Rakkoo inni waa'ee sooromaa kan inni kaaseef waa'ee namicha kanaatu isa dhibe gooftaa Yesuusiif. Qabeenya kee gurgurii warra deegaadhaaf na duukaa bu'eennaan kun baay'ee natti ulfaataa achi adeeme. Sinammoo Ottu dhiiftee duukaa bu'uu qabdaati gooftaa Yesuus duukaa. Haalatti qabachuun qabda. Jireenyatti qabachuun qabdu gooftaa Yesuus duukaa. Haalatti keessa jirtu waan beeku. Haalatti keessa jirtu beeka gooftaa Yesuus Kiristoos. Yaada kee beeka, waan ati yaaddu beeka. Garaa dhagaa, garaa lafaayyuu beeka, garaa namaa miti. Achi dhaggeeffadha. Sababii kanaaf iyyuu sammuun keenya maal amanuu qabare hundumaa dhiibnee isa duukaa bu'uu qabna. Ameen jechuun achi dhaggeeffadha. Ameen jechuun haalleluuyaa jechuun naa ta'eera jechuun hundumti keenya jireenya lafarraatti jijjiirree jirra. Waa'ee mootummaa waaqayyoo sammuu dhalootaa keessa hin jiru. Achi dhaggeeffadha. An akkasin hundumaa dhiiftanii gooftaa duukaa buutan hin barbaada. Isarraa isinitti lallabaan jiru, isa boriin isinitti lallabaa. Hundi keessan hojii mataa keessanii qabu. Hundumti keessan biyya keessaas biyya alaas kan jiraachaa jirtan kun namoonni hojii hin qabne hin jirtan hojii qabu. Isa lafarraa yoo ta'e abbaan hojjete utuuti gooftaa duukaa jirtu sitti hin badu. Immoo sitti amma saqqara. Utuuti Yesuusiin fayyisaa lubbuu keetti godhattee jirtu sitti hin badu. Inni mti lafarraa kun illee sitti hir'atu. Garuu kaayyoon kee tokkoof tokko kan itti uumamteef maayinni kaayyoo jireenya bara baraatiif. Gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni gatii baasee, kan inni dafqa buusee, kan inni dhiiga dhangalaasee, kan inni fannifamee fi tokko fooqii akkati ijaarrattu miti. Achi dhaggeeffadhu waan sitti himan. Akkati jireenya dachee irraa wallaansoo qabaaftuuf utuu hin taane akkati mootummaa isaa keessaa qooda qabaattuufi. Sin darbin maqaa Yesuusiin. Haalli ati keessa jirtu kun mootummaa waaqayyoo sin dhabsiisin maqaa Yesuusiin. Namni sagalee kana dhaga'aa jirtan ameen jedhaa fudhadhaa. Sagalee jireenya bara baraa namaa laatudha. Sababiin isaa inni guddaan maayinni haalatti hin qabamu mootummaa waaqayyoodha. Gooftaa duukaa bu'uun haalatti qabachuun barbaachisa. Sababii kanaaf yeroo gooftaa Yesuus Kiristoosiif namichi kun haasaa walii wajjin geggeessan bartoonni immoo gooftaa Yesuus duukaa yeroo Tigaaloo Raabashaabora. Yeroo namtichi kuniif gooftaa Yesuus Kiristoos haasaa geggeessaniin jedhe bartoonni isaa duukaa jiru. Akka jedhe Phexros bartoota keessaa nama baay'ee ariifatu. Ariifataadha bartoota gooftaa keessaa Phexros. Akka jedhe Phexros inni naasuu guddaatti sarara ga'e. Naasuu ulfaataa na'urraan kan ka'e akka jedhe Phexros. Nuyi warri waan hundumaa dhiibnee si duukaa buune immoo maal argachuuf jirraa? Kottu warri waan hundumaa dhiisanii gooftaa duukaa bu'an jireenya qabu. Lafarraayyuu waaqarraayyuu jireenya qabu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kun isin irratti ja'a godhata. Ameen. Jireenya qabu. Nuyi warri waan hundumaa dhiibnee si duukaa buune maal argachuuf jirraa jedhe Simoon Phexros. Isin warra waan hundumaa dhiiftanii na duukaa buutanis. Jireenya qeenxeen jiraannu, jireenya jilbii jiraannu. Jireenya baarakaa qabu jiraanna gooftaa Yesuus duukaa ammatuu buune waan hundumaa dhiibne. Mee dhaggeeffadha. Jireenya biyya lafaa garuu waan tokko qofa abdachaa deemna. Jireenya dukkanaa qofa ilaalaa deemna. Gooftaa Yesuus duukaatti biyya lafaa kanarratti illee jireenya dachaa dhibba akka nuyi galfannu waan hojjenne akka eebbifannu macaafa qulqulluun ragaa nuu ba'a. Mootummaa Waaqayyoo akka kan warra isa duukaa bu'e akka ta'e macaafa qulqulluun ragaa nuu ba'a. Gaafa kan akkasitti inni warri waan hundumaa dhiibne si duukaa buune maal argachuuf jirra? Gaafa inni namichi kun jedhee jedhu gooftaa Yesuus akka isa warri waan hundumaa dhiiftanii na duukaa buutan jedhe. Haleluuyaa. Ani dhuguman isinitti himaa.
biyya lafaa ishee haaraatti ilmi namaa ulfina isaatiin teessoo irra yemmuu taa'u isin warri na duukaa buutan immoo teessoo tokko 12 irra teessanii gosa Israa'el 12 keessatti firdiin kennitu. Ilmi namaa teessoo irra yeroo taa'u isin immoo jedhe warri na duukaa buutan jedhe abooti isinii kennama jedhe waan sii kadhadhaa lafa jirtutti hin dhaalamtatuun taane hin dhaaltaati. Amen. Bakka jirtu kanatti gadi qabamtatuun taane gadi qabaa jiraattaati. Aboo waan nama waaqayyootu kenname. Warra gooftaa duukaa bu'anii fayyamamaadha jireenyi. Maqaa Yesuusin sirratti raaja kanaan. Amen. Maal jedha jedha. Isin warri waan hundumaa dhiiftanii na duukaa buutan jedhe. Ilmi namaa jedhe ulfinaan hin mul'ata gaaf tokko. Ilmi namaa hin mul'ate yeroo kana isin immoo teessoo 12 irra taa'e saba gosa Israa'el hundumaaf firdii kan kennu yeudha warra na duukaa bu'aniidha. Mikot warra kamiin warra na duukaa bu'aniidha. Lammaffaan immoo akkattiin jedhe waanuma hojjetee eebbifama dachaa 100 galfa ta'e lammaffaa akkee ati eebbifamtaan gooftaa duukaa jiraannaan inni ifte taanaan dhiisuu bukkee darbuu dandeenya. Satana waan hundumaa dhiifte jireenya kee jiru namni akka kee raafaa jiraatu hin jiru. Garuu wanti guddaan rakkoo guddaan nutti ta'e maa inni nuun jireenya lafarraa barbaachaaf gooftaa duukaa hin buunu maqaa Yesuus Kiristoosiif. Jireenya lafarraa inni qoricha namatti godhu iyyuu sooromee jiraataa jira fooqii meeqa walirratti ijaaraa rakkootti dhaggeeffatu. Xinqolaa warri biyya lafaa isa biyya lafaatti gammadanii jiraachaa jiru. Nuyi gooftaa duukaa bu'uun keenya tokkoof tokko inni guddaa maa inni jireenya bara baraa akka qabaannuufidha. Waaqayyo isin haa gargaaru. Jireenya bara baraa akka qabaannuufidha. Inni lafarraa utuu gooftaa duukaa jirru nutti hin badu jedheen isinitti maa jiraana. Maal jedha isin nyaata baduuf hin dhamayinaa jedha. Maaliif hin dhamayinaa jedha? Nyaata baduuf hin dhamayinaa jedha. Ameen gooftaa. Maaliif nyaata baduuf hin dhamayinaa? Waan akka argamee bor hin jirreef hin dhamayinaa. Addunyaa dukkanaa kana duukaa fiiguudhaaf hin dhamayinaa. Keessumatti immoo warri wayyaa isaanii miiccatan akkama gammadaniidha. Kottaa isin warri gooftaa duukaa buutan gammachuu qabdu. Ammas irra deebiin sagalee kana isinitti himaa. Warri gooftaa duukaa buutan gammachuu qabdu ammayyu. Gammachuun dabarratti isinii kennameera isiniif. Sittin badutu gooftaa duukaa hirtummo. Sittin irratutu gooftaa duukaa hirtummo. Wanti guddaan ati garuu ammayyuu caalchisii jireenya kee kana gooftaa Yesuusin dhuunfachiisi. Sanas quba ka'a kanas quba ka'a gooftaa duukaa deemuun hin barbaachisu joo dhaggeeffadha. Ameen haleluuyaa. Waldaa dhaquun amala nuu ta'e taanaan kadhachuun amala nuu ta'e taanaan amala nuu ta'uun qabu jireenya nuu ta'uu qaba kadhachuun waldaa dhaquun jireenya nuu ta'uu qaba. Gooftaa duukaa bu'uun suusii miti achi dhaggeeffadhaa jireenya malee. Gooftaa amalaaf gooftaa duukaan deeman jireenyaaf duukaa deeman. Gooftaa Yesuus jireenya. Sababii kanaaf isin maal qabdu jedhee jireenya bara baraa qabdu jedhe warri na duukaa buutan warri waan dhumaan hin ta'in na duukaa buutan maal qabdu jedhee jireenya bara baraa kan keessanidha banamee isin eege isinii tarraaja jireenyi bara baraa banamee isin haa eegu. Amen. Ilmi namaa deebi'ee hin dhufa gaaf tokko hin dhufa. Inni macaafa qulqulluu irratti barreeffame Yohaannis 14 irratti inni barreeffame gooftaa Yesuus hin dhufa abbaan cidaa keenya dhufa misirroon keenya dhufa. Yes. Gaafa dhufee dhumoo warra uffata adii barbaada warra garaan isaanii qulqullaa'ee simata. Hin dhufa. Biyya darabaa keessa akka jiru dagachuu hin qabnu. Addunyaan dukkanaan guuttee jireenya wal fakkaataan nutti fakkeessitee dhaloota joonjessaa jirtu kun darabaadha nuuf keessaa qooda hin qabnu. Yeroodhaaf keessa jirra malee abdii biyya lafaarra bara baraan jiraachuu hin qabnu. Gooftaa si haa galatu. Umuriin namaa waggaa 120 ture. Kan Arabiif saraarraa daanga'ee umuriin namaa waggaa 120 ture. Ta'us garuu gada deemaa dhufee Daawit immoo akkeedhe yoo baay'atte 80 kana achi 70 jedhe ani immoo biikootii waan argaa jiru qaba oola deema waggaa 20tti du'aa jiru jiraan jedhe ati yoo duute boreessaa du'a bara baraan nuyi naa maqaa Yesuus jireenya bara baraa qabaadha. Hammam sitta tolu hammam sitta badu addunyaa kanarraa godaanuun keenaaf
Garuu isa har'a isa boritti adeemtuuf har'a toshachuu kee gaarii. Namni utuun du'ini isuma biyya lafaa usaaxinii tolfata namoota. Acha dhaggeeffadha. Gaafan du'ummoo kana kanaan na owwaalaa'edha yookaan immoo awwiltii qorratti iddoo awwaalcha kootitti siidaa akkas akkasii naa godhaa'edha. Namni isa lafarraa biyyuu iddoo tolfata safara. Yes, gooftaa si haa galatu. Namni baay'een lubbuu isa foonaara galfachiisaa jiru kana dhiiseetu dhaggeeffadha. Lubbuun iddoo dhabdeetti biyya lafaa kanarraa lubbuun iddoo dhabdeetti namni hundumtuu foon isaatiif fiigaa jiru. Yaada foon isaa dhuguttidha. Utuu lubbuun hin jirre foon akka hin jirre yaadaan qabuu qabdu si. Namni hin du'e kan jedhan lubbuun keessaa baanaan hin du'e jedhe. Du'aa kan jechisiise lubbuun keessaa ba'uutu. Ati immoo tun lubbuun si keessa jiru waa'ee jireenya bara baraa yaaduu qabda. Hin dhatta waan ta'eef namni hundumtuu dhumni isaa achidha. Dhumni keessi jalaan badin maqaa Yesuus Kiristoosiin. Akka taate qaansiraa hojjette waanuma sitti tole gootee yookaan hojjetaa mootummaa taate waanuma sitti tole gootee har'a jiraachuu dandeessa. Har'a iyyuma jiraatama namna ka bubulaa jiru hin jiru. Kadhataan inni miila hin qabne iyyuu inni gurri duudaa iyyuu har'a nyaatee ma bulaa jira. Nyaattee buluudhaaf jettee mootummaa Waaqayyoof hin dhabsiisin. Uffee warri ameen jechaa jirtan barri keessa na eebbifama. Isin hin darbin mootummaa Waaqayyoodha. Isiniif haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Dhiigaan isinii bitame mootummaa Waaqayyoo. Gatiidhaan isinii bitame isiniif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Amen. Das kan jirtu. Isin mootummaa Waaqayyoodha isin hin darbin. Amen. Sababii kanaafi waan hundumaa warri waan hundumaa dhiisanii gooftaa duukaa bu'an maaliin beekamu jedheen xinnoo qabxii lamaan tokko isinitti dubbadha. Maaliin jette warri waan hundumaa dhiisanii gooftaa duukaa bu'an maaliin beekamu tokko jireenya biiftuu gadiitti iddoon kennan. Jireenya maalii jireenya biiftuu gadiitti iddoon kennan. Ameen. Isa eewni Ilse'iin fakkeenya fudhadhaa Ilse'iin. Gaaf tokko Iliyaas karaa adeemaa utuu jiruutu Ilse'iidhaan akkasittiin jedhe kottu na duukaa bu'u jedhe. Ilse'i abbaa qabeenyaati bara sana keessa cimdii 12 qota 11 nama qota ishee 12ffaatiin ofiisaatii qota jedhe. Waan kana hundumaa abbaa lafaati Ilse'iin. Waan kana hundumaa dhiiseetu ansi duukaa bu'e Iliyaas duukaa bu'e. Waan biiftuu gaditti iddoon laanne Ilse'i. Dhiisee sokke goe eenyu duukaa Iliyaas duukaa sokke. Gaafa inni adoolaari makiyaabo hodaan dasuma matanti leeriyaa boora. Ameen haleluuyaa. Hin dhiisee sokke. Erga karaa ga'ee booddee akkas jedhe qoy waan irraanfadheen maa inni naani qoy dhaqee maatii kootti nagaa dhaamee deebi'aa. Siimmee biyya lafaatti nagaan dhaamne taanaan gooftaa duukaa bu'uun hin danda'amu. Gooftaa ijoollee kee eebbise dhaamuu qabna foon keenyatti nagaa dhaamuu qabna jama. Waan mootummaa Waaqayyoo keessaa ala nu godhutti nagaa dhaamuu qabna. Nagaan dhaamne taanaan nagaa dhaamaa irraa kaasaati. Nagaa dhaamuu nu gaafata biyya lafaatti addunyaa godaantee baddutti nagaa dhaamuu nu gaafata. Qoyi dhaqeen nagaa dhaamee deebi'aa. Lammaffiin deemuu lafan ka'e kanatti. Waan kaleessa keessaa baatetti hin deebi'in maqaa Yesuusiin. Ammayyuu nan dubbadha sagalee kana waan kaleessa keessaa baatetti hin deebi'in. Hadhooftuu jireenyaa kaleessa keessaa baatetti hin deebi'in. Gidiraa biyya lafaa kaleessa keessaa baatetti hin deebi'in. Hundumtuu keessaa ba'eera ittiin deemuu jedhee barreeffatu hin beeku. Nara dhufa sagalee keessaa ba'eera ittiin deemuu jedhaa barreeffadhaa waan jedhaa jiruuf hin qaba. Ergaan narra dhufaa jiraatuun sagalee Waaqayyoo lallabu. Keessaa ba'eera ittiin deemuu jedhaa barreeffadhaa. Keessaa ba'eera ittiin deemuu maqaa Yesuusiin. Keessaa ba'eera ittiin deemuu maqaa Yesuusiin. Haleluuyaa. Keessaa ba'eera ittiin deemuu maqaa Yesuusiin. Ameen. Mukarrarraa ajiru kun humni gasi dhiisuu didee wallaansoo si qabaa jiru kun har'a booddee maqaa Waaqayyoon si duukaan darbin. Ameen Yesuus. Ameen. Haleluuyaa. Si duukaan darbin maqaa Yesuus Kiristoosiin. Amen. Humni wallaansoo si qabaa jiru, humni jireenya kee wallaansoo qabaa jiru, humni gaaffiif gaaffiitti si galchaa jiru kun har'a booddee si duukaan tarkaanfatin maqaa Yesuusiin.
Amen. Amen. Isin Amen. maamamtoota Amen. Yesus. mootummaa Amen. namni waan barbaade Amen. jechuudha. Namni waan isatti tole odeessuu danda'a kottu waan sitti hima. Yeroo kee kanitti kennitee jirtu daqiiqaa tokko hojii kee irraa buuftee kanitti sagalee kana dhaggeeffachaa jirtuuf jireenya biyya lafaaf mini hojjechaa jirta isa biyya lafaa itti jirta silayyuu. Ani isa biyya lafaa sitti lallabaan jiru kottu yeroo kana kanis walitti qabamtaniif isa jireenya laatu barbaaddan mini inni jireenya laatu akkasiniin jedhaa jiru. Waan na duukaa buutaniif gatii isin na duukaa buutanii fedhe gatiin keessan jireenya bara baraati isiniin jedhaa jiru. Amen. Amen. Hallelujah. Ameen gooftaa. Dhaqeen nagaa dhaamee deebi'a na ayyamtaa innaan dhaqi. Har'ayyuu dhaloonni nagaan dhaamne har'ayyuu dhaloonni biyya foonitti nagaan dhaamne dhaloonni garaatti nagaan dhaamne dhaloonni biyya lafaatti nagaan dhaamne har'ayyuu mana waaqayyoo keessa isuma kale amaluma sakaleessaan jiraachaa jiru faarfachaa amaluma isa kaleessa mi'a dhaggeeffadhaabe raajaa amala sakaleessa waldaa dhaabaa amala sakaleessa maaliif qaali nagaatti hin dhaamne wiilaatoo raabaadiyyaa. Nagaatti dhaamuun dirqama. Ameen. Amen. Nagaatti dhaamuun dirqamadhaan jedhe maal amma una guuta sagaleen kun nagaa dhaamuun dirqama. Amen. Yes, ameen. Amen. Haa ta'uyyuu malee dhaqeen nagaa dhaamee deebi'a ayyama naa godhi jennaan rakkoon qabu dhaqeeti. Innis immoo dhaqeetu qambarriif gindii isattiin qotaa jiru sana babbaqasseetu qotiyoo warra ittiin qotu sana qaleetu. Aniif isin lammaffii wal arguu hin dandeenye. Dhiiga bu'u. Hin dhageenye gooftaa Yesuus Kiristoos. Ilseeni dhiiga buusee biyya lafaatti nagaa dhaame. Gooftaa Yesuus immoo dhiiga buusee biyya lafaa keessaa mootummaa isaaf nu kaadhimmate nagaan siniif haa ta'u. Amen. Anaaf isin gidduutti dhaabatee jiru gatii dhiigaati achi dhaggeeffadha. Dhiiga buusee nagaa dhaamee deebi'e allammaffaan deebi'u asitti araddaa dhiisee waan biiftuu gadii kanatti iddoon kennan hin jedhe warri waan kumaanii sanii gooftaa duukaa bu'an maal hin godhani waan biiftuu gadiitti iddoon kennan jireenya isaanii of hin dadhabsiisan waan biiftuu gadiitti. Ameen 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 ameen. Amen. Warri sagalee kanaaf iddoo kennitanii dhagaa irtan barri keessan jireenyi keessan mootummaa waaqayyoo keessa isiniif haa ta'u. Amen. Amen. Lafa hojjechaa jirtutti qixa jiraachaa jirtutti dhiibamaa jirta yoo ta'e danqamaa jirta yoo ta'e mataassi dhukkuba yoo ta'e abdii fudhatta yoo ta'e lolamaa jiraata yoo ta'e jeeqamaa jiraachaa jirta yoo ta'e gaaffii silfitee jiraachaa jirta yoo ta'e sagalee kana dhageenyu humni hamaan si fuuldura dhaabachuu hin danda'in. Amen. Amen. Maali waaqayyo nama yeroo dhaqee gachiisu hafuura bineensaan lolamuti isin keessa jira booddeen itti deebi'a. Nama yeroo dhaqee rafu abduudhaan hafuura bineensaan lolamu jira. Haa ta'u isa kanatti hin deebi'a. Amma sagalee waaqayyoon lallabaa jira ulfaadhu gooftaa si haa galatu. Ameen. Amen. Hallelujah. Gaafa kana booddee hundumaa dhiisee duukaa bu'ee Eliyaas duukaa dhaqee nagaa dhaamee duukaa bu'ee jireenya biiftuu gadi dhiisee. Lammaffaan isinitti himu. Lammaffaa warri waan hundumaa dhiisanii gooftaa duukaa bu'an maaliin beekamuun jedhe cubbuu hirmeessuudhaan beekamu. Isa lammaffaa cubbuu hirmeessuudhaan beekamu yookaan cubbuu lagachuudhaan beekamu. Warri gooftaa duukaa bu'an maaliin beekamuun jedhe warri dhaga'aa jirtan maaliin beekamuun jedhe cubbuu lagachuudhaan yookaan hirmeessuudhaan beekamu. Yes. Amen. Ameen hallelujaa. Amen. Hedana toma kappa to vakrelari abora. Hallelujah. Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa tokko kaaftanii argattu. Warri gooftaa duukaa bu'an maal hirmeessuudhaan beekamu cubbuu hirmeessuu yookaan lagachuudhaan beekamu. Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa tokko irraati namicha Zakkiyoos jedhamu argiti. Zakkiyoos kuni cubbamaa tokkoffaan Zakkiyoosidha akka macaafni qulqulluun jedhutti.
Nami gooftaa duukaa bu'uudii baay'ee danqaa itti ta'u acha dhaggeeffadhaa. Zakkiyoosiidha maaliif yoonaan jettanii hangafa warra qaraxxootaati jedhe. Qaraxxaarra darbe hangafa warra qaraxxootaati. Bu'aa karaa dalgaa galu mana isaatti walitti qabama. Cubbuun dafqaadha hiyyeessaa nyaachuu caale immoo hin jiru. Bu'aan karaa dalgaa walitti qabamu mana Zakkiyoositti walitti qabama. Garuu gaaf tokko gooftaa Yesuustu Yerikoo keessa dhufee darbaa jira. Hatinaa doose maama. Gooftaa Yesuustu Yerikoo keessa dhufee darbaa jira. Tuuti sonaan baay'een. Tuuti sonaan baay'een immoo gooftaa Yesuus kana ilaaluudhaaf wal cabsatti yaa'anii jiru. Lufi gooftaa Yesuus duukaa bu'uun tokko miniif namoota Waaqayyoo mi'a dhaggeeffadhaame. Har'a booddee ati maraakilii ilaalteen galin, dinqii ilaalteen galin, dinqiin sirratti ta'u malee. Amen. Maa jettan isin? Amen. Kan namarraa jeffatinaa, kan namaan dinqisiifatinaa, kan keessan waa dinqisiifatamu maqaa Yesuusiin. Amen. Amen. Waldaa dhabdee kan namaa haasa'a galla. Maraakiliit irratti ta'ee jenna. Hin dhageenye waan hin jedhaa. Waldaa dhabdeetu maraakilii kan namaa ilaalaa oollee galla. Ofiin fayyine isa namni fayyeef harka walitti rukunnee galla baay'een keenya har'a. Dhugaadha. Harka walitti namaa hin rukuttan kana booddee isinuma fayyaan jechaa jiraan. Maali waan? Amen. Amen. Namni baay'ee waldaa dhaqee harka walitti namaa reebee dinqii ilaalee gala. Zakkiyoos dinqiin ilaalle isarratti dinqii ta'e malee. Amen. Amen. Hirmeessuu si gaafata, lagachuu si gaafata malee waan gooftaa Yesuus jireenya keef dinqii hojjechuu hin dandeenyeef hin jiru. Amen. Dinqii caalu mana keessa argita ati baran. Amen. 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 Dinqii caalu immoo maaliidha yoonaan jettanii gooftaa Yesuus laphee keessan keessatti simatamuudha bakka. Wanti kanatti dinqii. Amen. Amen. Ameen jettaniis haleluuyaa. Amen. 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 Yesus. Amen. Beekoti ranto lalabii zemenaa mooraa badiyaa baashuu jaatama. Hallelujah. Ameen gooftaa. Yesus. Iddoo tokko dubbisee ila akkasiin jedha Waaqayyo jechuun baay'ee salphaadha. Acha dhaggeeffadha. Mul'ata waan lamaan tokko naan arga yoo baay'ee isaaniis. Amma rakkoo keessa rakkoo mul'ataa osoo hin taane macaafa kana yoo barattan macaafni kun jireenya isiniif. Yes. Utuutti sagalee jireenya bara baraa dhaggeeffattu immoo hamaan irratti mo'icha argatu maqaa Yesuus. Amen. Amen. Yesus. Sababii kanaafi Zakkiyoos kun tuuta sonaan baay'eetu gooftaa Yesuusin ilaaluudhaaf itti dacha'ee jira. Zakkiyoos kun gooftaa Yesuusin arguu dhabeera. Hojjaan isaa gabaabbateera. Kana qofa miti hojja gabaabina isaa qofa miti wanti akka Zakkiyoos gooftaa Yesuusin tuuta sana keessaa hin argine isa godhe lammaffaan cubbamaadha. Zakkiyoos baay'ee nama cubbamaadha. Haa ta'u iyyuu malee akka jedhe dhufee darbuun isaa nafu gooftaa Yesuusin. Amen. Dhufeen darbaa jedhe maal jedhe dhufee darbee karaan irra darburra fiigee dhaqee muka akka qiliinxoo tokko yaabbate. Nuuni koo karaa gooftaa irra deemu isinitti immoo garaa keenya keessa deema gooftaa Yesuus Kiristoos. Dhageessaniittu Amen. Yesus. Amen. gooftaa Yesuus Kiristoos garaa kee keessarraan kan hafe karaa biraan qaba. Garaa makee keessa deema. Amen. Dhufee darbuun isaa hin godhee garaa isaa qulqulleeffate saayitii sanaa kaasee Zakkiyoos hin murteesse bakka. Allagachuun qaba cubbuu, an hirmeessuun qaba cubbuu. Gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarratti ammayyuu jechuudhaaf Waaqayyo jalqaba gaafa Addaamiyyuu ani uume muki tokkitti inni irraa hin nyaatinaa jedhe cubbuudhaan mi'a dhaggeeffadhaa. Cubbuu tokkitti hin hojjetinaa irraan kan hafe jireenya barbaadan jiraachuu dandeessu isinii ayyamamaadha jedhee. Nageenye haleluuyaa. Amen. Yesus. Amen. Wanti dhaloonni keenya irraa of qusachuuf deebi'uu dadhabe immoo cubbuma lagachuu dadhabe bakka. Amen. Amen. Namni halkan tokkoof agabuu hin bula. Guyyuma tokkoof namni cubbuu lagachuu dadhabe. Waan waaqaa wajjin alagaa walitti si godhu sitti immoo cubbuu lagachuu dadhabuu keeti.
komee waaqayyoodhaayi komee waaqayyoodhaayi maaf mana jaarratte maaf makiinaa bitatte deemini maaf jireenya sitti tolu jiraatte miti maaf cubbuu hojjettaan komee waaqayyoo isa guddaadha. haa ta'uuti kana kee ba'een waa'ee Zakkiyoosiin isinis taasaa maaliin jedhe wandumaa dhiisanii warri wandumaa dhiisanii gooftaa duukaa bu'an maaliin beekamuun jedhee tokko jireenya biiftuu gaditti iddoo kennaniin jedhee lammaffaan waa'ee Zakkiyoos kaniin haasa'aa jiru acha dhaggeeffadhaa cubbuu lagachuu yookaan ilmeessuudhaan beekamuun jedhe. Amen. Zakkiyoos garaa kutate ani fayyuun qaba jedhe geeddaramuun qaba jedhe. Ani de natti jijjiiramuu qaba jedhe jireenya biiftuu gadii kana lagachuun qaba jedhe dhiisuun qaba jedhe. Ba'aa kana hundumaa ofirraa lafa kaa'uun qaba jedhe fayyuun qaba jedhe hin darbe dhaqee muka akka qiliintoo tokko yaabbate. Nama amaneef awwaaraa jira inni ati barbaaddu dhimmee si barbaada. Amen. Namni sagalee kana dhaga'u ameen. Amen. 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 Waan dhage inni ati barbaaddu dhimmee si barbaada. Amen. Amen. Zakkiyoos dhimmee gooftaa Yesuus hin barbaada. Hin barbaade bakka hin barbaade. Argachuun qaba jedhe muka yaabeennaani. Arguudhaaf mindi dhuguma mana kootti kana gooftaan deemini. Arguudhuma barbaade murteesseera moo garuu ati murteessinaan si argaam gooftaan. Waaqayyo gooftaa Yesuus. Amen. Amen. Ati murteessinaan dinqii caalu mana keetti hojjetaa waaqayyo ati hirmeessiteennaan ati cubbuu lagatteenaan. Amen. Gaafa kana booddee dhaqee muka gaafa yaabee dhufu Zakkiyoos jedhe gooftaa dhiyeennaan kottu si argeeraa gadi guyyaarra mana keenna qaa'edhe. Amen. Har'a gooftaan gara jireenya keessanii haa dhufu. Amen. Yes. Har'a gooftaan gara jireenya keessanii haa dhufu. Amen. Jesus. Amen. Har'a gooftaan gara laphee keessanii gara mana keessanii gara jireenya keessanii haa dhufu maqaa Yesuusiin. Amen. Hallelujah. Amen. Maal gochuu nu gaafata ree hirmeessuu yookaan lagachuu nu gaafata. Baay'ee kan dubbachuun isaa natti tole maa inni gooftaa duukaa bu'uu jireenyi caalee jiru dhaggeeffadha. Eebbi gooftaa duukaa bu'uu caalee jiru